عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتنا جرتني فيادا فيديو كان لايك شير ناقودا كيسا أشيكاتي فولو كيساني في لايك كيسان نراكا فتشو هندن ديساني قرويو لايك شير ناقودا وبليانتي يكاكالي وني في كقاري وني إن شاء الله لايك في فولو حاجات قبلي باللي ننسينو مالي في الحمد لله رب العالمين. ربنا هاجا مرادك يسن اسنيها اغوتو ربنا حرك اسن فيديو كان شير غوتنين وارس يادن كل ربنا سنعمل كيسو سننزل ان شاء الله. اسمانتي انسي اوبوليتي تينا تن من عربا كيستي فيديو ورابده يوكن سوره ورابده ارمني ركوتي جچو تجراني دخلتي سوره يسيترا ان اللي واوي هاسو بربادا هانغولا لما كياتي مالي فيو نوتي gaafa biyyarraa baanu kaayoof biyyarraa baane obboleeyyan tiyya qaqqaaliwwanii fi gaggaariiwwanii gaafa biyya namaa dhufnu kana jechuudha. Karoora keenya hedduudhaan qabna. Karoora keenya rabbiin galmaan nu haa ga'u. Biitti namaa biyyuma namaati. Osoo ati gaariillee dalaydee gaafa waa takka sirratti argan badamatti si qaban si gala. Maaliif ree biyya namaati waan ta'eef inshaallah itti aansee wanni aan jechuu barbaade ijoollee shamaraa oktiti ya qaali gaafa mana namaa dalaygdu ati akkana ol jetteen deemin akkana gad jedhii deemi akkanatti gad jedhii deemi maalifi anna kan naa ajaa'ibu obboleeyyan tiyya qaqqaali waan dhiifama naa godha ijoollee keessattuu Itoophiyaa zeegaa biraa osoo argitanii jechuudha. Mana namaa keessa yoo hojjetan hojii jaraa san hojjetaat akkanatti deeman ta'en garuu akkamitti deemti beektanii fistaan itti naqxeet kanatti deemti leesh maaliif akkasitti deemtan maaliif akkasitti deemtan akkasitti deemu eenyutu isin eeyyame eenyutu isin eeyyame mana namaa keessa seentanii tokko waraabuu eenyutu isin eeyyame ati sarraatanya bara akka sarraatanya taate follaalti maaliif beekta laata kaayyoo keetiif manni namaa keessi isaan manaa yaa ammalee bar nama 500 managgatanii deeman nama 500 jechuudha. Akkamitti beektaa keemaraan mana jira silaalaniin waan ati dalaydu al takkaan harakaata sirratti hin kaasan lamaa sadi daddabarfatanii sitti kaasan. Kanaaf ijoollee shamaraa wanni nu balleessaa jiru nuti amma nu yaada warra mana xalabaa jirtan warra uffata gurguru kana warri ijoollee teenya miidhaa jiru maaliif isin fistaanii fiddanii akkana godhatanii anillee my friend kiyyatti akkana godhadhe argisadhe kilaasii madaamii seenaa booskii naan jetti jechuudha. Madaamin nurraa dhaabbatu uffata gurguru kun kana ergaan kiyya. Lammaffaa immoo itti aanee jechuudha ijoollee qaqqaaliiwwan gaggaariiwwan kaayyoo teessan irratti ijjannoo godhadhaa kaayyoo teessan irra dhaabbadhaa namaaf jettanii miidiyaaf jettanii bakkee teessumaa bakkee bareedaa filachuuf jecha lubbuu teessan irratti waan hin taane dhumina. Fakkeenyaaf amma uniformii ofirraa qaba akkuma uniformii uffanni kun yoo my friend kiyya akkana dawalee waamee na bira dhufe maal rakkoo qaba mee wanuma inni rakkisu maalidha billaalee wanuma inni rakkisu maalidha akkanatti yoo na bira dhufe argateeti akkanatti jechuudha waan inni sarraafe tokko hin jiru. Kanaaf laal saayibtitti teennatti erguuf jecha jaalallee keenyatti erguuf jecha kilaasii madaamii keessa seentanii booskii marraa lama dhuginaa isiniin jedha uummanni ka akka ilaalina akka abiibtii qaalii ayaatii taalii kaanii fidii kanaa miti gaafuma sitti ka'an jechuudha booksiin lafaa hoose fuudhan. Kanaafiyyuu wannan isiniin jedhu warri uffata gurguru kun nu miitanii akka isin akkana godhanna jechuutti amma miskiinonni mana madaamii keessa seenanii suuraa ilaala akkana godhan tokko illee jira akkanillee jira akkana jumaa jechuusa akkanallee godhan tokko isa goona jettanii mana madaamii mana bareedaa keessa seentanii kana mana bareedaa ijaarradha makiinaa bareedduu bitadha inshaallah markaza quraanaa keessa seenaa quraana baradha waan khayrii takka hordofadha habibi keessa wajjin galaati shaah jedha kilaasii keessan keessa zanafa gaayidha ka biyyarra kaanee dhufne dubartiin biyya namaa dhufuunu haraama irratti kilaasii ambaa keessa seenne xiffii dhufne yoo jedhamu ka isinii beeku isinii beeka kanuun beekne nuu beeka kanuun beekne garuu
waan biraas irratti fi dhugdees ni jedhan kanaafiyyuu uniformii godhadha akkanaa kanatti jechuudha akkanumatti ambakkunta akkanumatti deema maaliif re naata bakka kun hanga faruuza kiyallee uffanni kun narraan bahu dhugaa rabbii naa ta'ee jira kanaaf ijoollee shamara akka ibaluutitti bullaa akka ibaluutti sirbaa morma nama dabsiti jedhan kanaaf iskibirtoon takkittiin bari 25 Itoophiyaa kanaafuu gajjadhaa bulaameen akkana gadi jedhaa bulaa kanatti gadi akkasii jabaadha indabra wannan hundinuu abshir warri my friend qabatanii bahaaraa fi hadiiqaa gubbaa deemtan hojii keessa nyaadha akka isiniititti suuraa kaana jedhanii osoo akkana ta'an namni mana madaamii keessa seeree xiffii dhuguutti hin jira dhugaa rabbi billaa alayhi ani dhugaa isin hin jaame ijoollee shamara biyya kana keessa jaalatanii yoo qabaate biyya feetan Kanaadaa jaaladha Ameerikaa jaaladha bakka feete jana jani garuu jechuudha isa janaa januuf jecha bakka bareedaa dhattanii madaamiin akka shaak isinirraa hin goone isinitti maa akkasitti haya isinii ta'e nagaan wala like share naa godha akkana godhanna jettanii xiffii dhuddani yalla